Ashama jirra jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaala calanqoo ICT YouTube. Arranta mata dureen qabadhee isinii dhiyaadhe mata duree ajaa'ibaati. Mata duree xiqqoo takka wooma takka wani kun hedduu nama fayyadde jechuudha. Namoonni guruppii quraanaa keessa jirra. Yeroo guruppii quraanaa keessa jiru namni bilbileeti nu rakkisaa warreen jettan furmaanni kunoo as jira. Imoo se'anii imoo teetirratti jechuudha. Piroofaayila tuqii piroofaayila yeroo tuqxe. Security and privacy hajautu ita. Achi tuqii akka namni sirratti hin bilbille godhuu yoo barbaadde jechuudha. Akka namni sirratti hin bilbille hanga guruppii quraana keetii fixattutti jechuudha. Takka ammoo oduu waan adda addaa osoo dalaydanii namni bilbila imoodhaan isinit dawwalee akka isin hin rakkifne yoo kan barbaadan taate akkasi gaddeemtan maan tana. Gaddeemta kool hajau seenta jechuudha. Koolii kana fiddeeti nobody irra fidda. Isa laal afuraffaarra jiru kana jechuudha. Tokkoffaa lammaffaa sadaffaa afuraffaarra